Artist Solan Admasu drama jalqabattiin gara dirree aartiitti ittiin makame hawaasa waliinis ittiin wal bare drama dheeraa kan televiziyooniitiin darbaa ture drama dheeburratti guddaa jedhamuudhaan kan beekamu yeroo ammaa fiilmii afaan Oromoo drama kan televiziyooniidhaan tamsa'u akkasumas beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan jaalatamummaaf beekamtii horatee jira. Solan yookaan guddaan aartii yoom eegale? Bal'inaan hojii aartii hojjechaa jira. Gara kanatti akka carraan dhufe hojiin koo jalqabaa drama dheebuuti. Akkamittiin akka nufi namni drama dheebuu barreessee akkasuma direct godhee producerisi suma ture Qalbeessaa Magarsaa charchi tokko hojii waaqessina turre achitti na argaa yeroo natti dubbatu ilaa guddaa koo naan jedha ture. Egaa isa achitti na argee akkasitti na godhee jechuudha. Achirraatii jalqabe. Solan hojiin isaa idileen daldala yoo ta'u hojii aartii dabalataan hojjeta. Waa'ee aartiif aartistii Oromoo innaa ibsu. Dhugaa dubbachuu fi namoonni aartii Oromoo kana dura hojjechaa turan gatii guddaa baasaniiti aartii kana kan hojjechaa turan. Sababiin isaa immoo marraatti aartiin Oromoo gara bizineesii yookaan gara akka warra kaaniitti gara biddeenii yookaan hojjettee waa irraa argachuutti namni hundumtuu aartii kana guddisuuf dadhaba. Har'allee akkuma sanadha. Sababii sanaaf ani hojii biraa hojjechaadha. Yoon hojii gaarii hojii bareedaa argadhe waan hojichi natti toluu fi namnis immoo yoo takkaasii argee maa baddeedhee waan si rakkisuu fi ani hojii daldalaa keessa jira bal'inaan hojii gaarii gaafan argadhu immoo diraamaas fiilmis nan hojjedha jechuudha. Artist Solan artistoonni Oromoo buleeyyiin aartiin Oromoo sadarkaa har'a irra jiru irraan ga'uudhaaf gatii guddaa kaffalan jechuun ibseera. Horii durii gatii baay'ee baasaniiru. Sababiin isaa politikaan biyya ture illee rakkina qaba ture ekonomikaalii du'aadha. Sababiin isaa fiilmii wayii hojjette maal qabaa ilaalchisaa maaloodha jedhama mana siniimaatti hin argisiifamu. Jalqaba ilaalamuu maal jechuu qaba kana kee mureedhama wantoota baay'ee ture. Dhiibbaan afaan irra ture wantoota baay'ee jira gaa namoonni naannoo magaalaa jiran kun afaan Oromoo naannoo magaalaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa manni tiyaatiraa manni siniimaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa diraamaan fiilmiin hojjetama garuu goluma keessatti afasuun dhiibbaa baay'ee jireenya artistootaa kan balleessu ture jechuudha akka isaaniin guddan akka isaan jireenya isaanii hin geeddarre ture aarsaadhuma ta'anii namootaaf ifanii ofii immoo hin fayyadamanii hafanii jechuudha isaan. Solan badhaasa Odaa marsaa lamaaf kan injifate yoo ta'u beekamtii adda addaas gama taatummaatiin hedduu argatee jira. Aartii Oromoo keessatti wantoota fuulduratti fooyya'uu qaban jedhus ennaa ibsu. Namni maallaqa qabu indaastirii kana beeku. Namni indaastirii kana beeku moo maallaqa hin qabu. Akkuma amma fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti dubbadheera mootummaan daandiidhaaf baajeta baasaa wantoota garaagaraa mana barumsaaf baajetni jiramni waggaa waggaatiin kan ba'u. Akkaataa sanatti aartii Oromoo kana kakaasuudhaaf baajenni wayitu jiraateen jedhan affirmative action hin barbaachisa. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoos ta'u aadaaf turizimiin qaama mootummaa bakka bu'aniiti bakka isaa kan jiran keessumatti fiilmii diraamaadhaan ilaal fiilmiidhaan diraamaan biyya ijaaruu dandeessa dhaloota ijaaruu dandeessa amma fakkeenyaaf Ameerikaa irra arginu kana biyyoota gurguddaa irra arginu kana waggaa 100 dura waan isaa irraa gan irra arginu fiilmiif diraamaadhaan immoo jechuudha. Dhaloota waraana biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jaallatu ikoonomiidhaan teknooloojiidhaan deemuun fiilmiif diraamaan argisiiste isaaniin uumuu dandeessa. So achirratti hojjetan dargaggoo kanarratti hojjetan dargaggoo biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jijjiiru fiilmiif diraamaadhaan ijaaruun hin danda'ama achirratti investi godhaa. Dargaggoonni hojii hojjetan kamiyyuu cichanii beeksifachuun hojii isaanii hawaasaaf dhiyeessan madda galii taasifachuu qabu jechuunis Solan dhaameera. Cidha qopheessite nama yoo waamte seeraan nama waamutu sirra jiraata. Ani isaa gama bizineesiitiin ilaala. Sababiin isaa piroodakshinii wayii yookaan bizineesii wayii yookaan qodaa wayii hojjettee beeksisuuf sirra jiraata sirriitti. Amma fakkeenyaaf kitaaba wayiitu eebbifama har'a. Kitaabni kuni mucaan kitaaba kana eebbisu teekstii si'a furii ol naaf ergee si'a furii ol natti bilbil kan nama kanaa nafu jechuudha. Inni kaan immoo callisee kitaaba eebbisaa beekuu dhiisuu danda'a hin deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hojjette kam kuni internationally dhuma beeksisuuf sirra jiraata nama waamuuf sirra jiraata kottaa hojii kunaa ilaalaa itti irratti dadhabuuf sirra jiraata. Haguma dadhabde namni siif dhufa. Haguma beeksiste namni siif dhufa. Ati kitaaba barreessitee callistee namni dhufee naa ilaalachuun rakkisaadha. Sanii rakkina beeksisaa ta'ee ni yaadan. Fakkeenyaaf fiilmotaan irratti hirmaadhe fiilmii lamaan sadan tokko yoo ilaalte baay'ee beeksifame namootatti bilbilamee nafinaa jedhamee namni hedduun yaa'ee ilaala. Si galee
yoommoo diraamaa garaagaraa ilaalte immoo diraamaa gaariidha, gaarii production gaariin, kaameeraa gaariin, skriiptii gaarii namoota immoo namni jaallatu irratti hirmaachisee hojjette inni sun illee ni ilaalama. Dargaggeessi umurii dargaggummaa isaatti yeroo waa hedduu hojjechuu qabutti dirree hojii muraasaa keessatti of daangessuu hin qabu jechuunis dargaggootaaf dhaamee jira. Namni kamiyyuu dandeettii, beekumsaa fi qabeenya isaatiin aartii Oromoo hogbarruu Oromoo tumsuu fi guddisuudhaan duudhaa, safuu, aadaa ummatichi qabu addunyaatti beeksisuu qaba jechuunis Soolaan dhaamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.